Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota chaanala YouTube Abduu Jimmaa jala jirtan hundi keessan baga nagaan dhuftan isin jechaa daawwattoota keenya har'aan tana barnoota takka hundi keessan itti fayyadamuu qabdan isin agarsiisa. Daawwattoota keenya flow hedduu argachuudhaaf wayin immoo TikTokii irraa akkamitti flow hedduu arganna yeroo dhiyoo keessa torbanta keessa flow kumaa ol argachuudhaaf karaa gabaabaadhaan isin agarsiisa na waliin deema. Daawwattoota chaanala YouTube Abduu Jimmaa jala jirtan hundi keessan baga nagaan dhuftan ashamaa isiniin jee daawwattoota keenya. Har'aan tana barnoota TikTokii irraan waa xiqqoo isin qabadhee dhufee daawwattoota keenya deeqaa xiqqoo TikTokii akkaataa flow hedduu itti argachuu dandeessanii fi TikTokii gabaabumatti flow hedduu viidiyoo keessan akkaataa karaa sirrii ta'een itti maxxansitanuu fi viidiyoo TikTokii irraa gadhiiftanuu flow hedduu yeroo gabaabaa keessatti osoo hin dheeratin flow hedduu argachuudhaaf torbanta keessa baay'ataa keessa flow hedduu argachuu akkaataa isin itti dandeessanu karaa gabaabaadhaan isin agarsiisa. Daawwattoota keenya na waliin tura. Akkasumas egaa chaanala YouTube kiyyaan qaba. Abduu Jimmaan jedhama. Chaanala YouTube kiyyaa subscribe naa gochuu hin irraanfatinaa. Daawwattoota keenya YouTube chaanala gubbaa gortan Abduu Jimmaa itti barreessanii subscribe hin qabu. Subscribe naa godhaa hundi keessanuyyuu bakka jirtanutti na hordofaa. Gabaabumatti daawwattoota keenya TikTok irraa flow hedduu akkamitti argachuu dandeenya? Akkaataa flow hedduu itti argatanii fi viidiyoo TikTok yogguu maxxansitan karaa sirrii ta'een akka itti maxxansan seeruu fi majammara application TikTok namni hin qabne jiru Play Store gubbaarraa update yogguu godhatan yookiin download godhatanii ka qabdanu application TikTok ka jedhani seentu. TikTok ka jedhu gubbaa eega seentanii daawwattoota keenya akkasitti viidiyoo isinii baasa. Akkasitti viidiyoo TikTok gubbaa hogguu seentan akkasitti viidiyoo isinii baasa. Daawwattoota keenya ashin ganjallaa kana profile ka jedhu ni jira. Profile ka jedhu okeetti gootu. Egaa okeetti gootanii daawwattoota keenya akkasitti akkaawuntii TikTok illee flow hedduu hin qabu. Anallee flow naa gochuu hin irraanfatinaa siin jaa daawwattoota keenya. Akkasitti flow hedduu argachuudhaaf kan majammaraadhaa viidiyoo keessan hogguu gadhiiftan akkamitti akka gadhiiftan karaa sirrii ta'een gadhiisuu isin gaafata. Karaa sirrii ta'een viidiyoo keessan gadhiisuu isin gaafata. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko gadhiisee isin agarsiisu. Flow hedduu argachuudhaaf viidiyoo qopheeffattanii hogguu jirtanu mallattoo ida'uu ganjallaa kaanii jirti. Ida'uu kaanii tuqxanu. Eega ida'uu tuqxanii gabaabumatti liivii qeexaa haasa'uu barbaaddan immoo flow qafoo gubbaarraa kan jiru wanni keessaa qabdanu gadhiisuu barbaadde seedhuu fi akkana upload kan jiru ni jirti. Yoo qafoo keessaa gadhiisuu barbaaddan uploadii tuqxanii akkasitti qafoo keessan keessa geessee isin galcha. Fakkeenyaaf qafoo keessa geessee eega isin galchee viidiyoo TikTok tokko hogguu gadhiisuu barbaaddan viidiyoo gadhiisuu barbaaddan sana TikTok gubbaa gadhiisuu barbaaddan sana okeetti gootu akkas takkatti eega okee gootanii fidee as isinii fidee next gootu takka gadhiisuu fakkeenyaaf next eega gootanii ni eeggattu. Next eega gootanii daawwattoota keenya TikTok gubbaatti ol baasuudhaaf asirratti wanni isin gaafata cuufi. Eega next gootanii daawwattoota keenya akkanatti fidee isinii baasa. Eega akkanatti fidee isinii baase asirratti dikshinii xaaftu maaliif viidiyoo keessan waa irraa dubbattan viidiyoo keessan ka gadhiisuu deemtan sana maal akka ta'e maqaa isaa himu dikshinii jechuun yookiin immoo waa'ee uummata qubeessa akka nama hedduu barsiisanii gahu. Fakkeenyaaf viidiyoo nama kofalchiisu jedhu viidiyoo nama kofalchiisu viidiyoo nama kofalchiisu viidiyoo nama kofalchiisu yoo nama kofalchiisu kan daawwattoota keenya akka itti viidiyoo maqaa viidiyoo gad barreessanii kayitaanu akkam gootu asirratti mallattoo masraal ni jirti. Masraal keessanii maal jedhanii viidiyoo hangatiin kaayyoo na asirratti masraal eega keessanii akka viidiyoon keessan nama hedduu bira isinii gahuu akka nama hedduu guyyaa takkatti akkasiin nama hedduu bira isiniif ilaalamuu fi torban takka keessa flow hedduu argachuu barbaaddan asirratti Oromoo TikTok jettu. Achi kaatanii ammas haashtu gootu kan jallaa kaata ammas mallattoo masraalii keessu achi kaatanii maal gootu ammas Oromiyaa win Oromoo TikTok jettu ammas TikTok Oromiyaa TikTok jettu. Daawwattoota keenya akka Oromiyaa TikTok jettanii eega barreessanii fakkeenyaaf mee Oromiyaa TikTok ammas haashaa jedhameen haash ogguu jettan daawwattoota keenya asirratti haash kan jettan sana hedduu fidee isinii baasa. Amma fakkeenya shabaqaa kiyya haaliin qabu fakkeenyaaf asirratti haash gan jedhee ogguun kaa'u raan kaa'amee fakkeenyaaf raan jedhamti namoota Oromiyaa jedhuu fi Awustiraaliyaa oraan cuufi hedduu irraan gadi kaatti isinii baasa. Namoota TikTokiin keessan ogguu isin gadhitan naqee bira gahu nama 25,000 nama 1,000 nama 12,000 nama 11,000 nama 9,000 nama 8,000 iliyaa miliyoona takkaa jechuudha. Daawwattoota keenya Oromoo oriijinaal kan jedhu 25,000 kan ogguu keessatti godhee akka ogeetti godhanii haara takkaan ammas fakkeenyaaf
hashtag Oromoon hashtag ngore ammas Oromoo jedhu akka itti yookiin Itoophiyaa mee fakkeenyaaf Itoophiyaa jedhu Itoophiyaa goetan Itoophiyaa goetan akkasitti Itoophiyaa viidiyoo keessan namoota Itoophiyaa keessa jiran indaalli bira akkasii ga'uu fi akka itti mallattoo irraan gadii kan Itoophiyaa jedhe nama 25 nama 20 hamma ilaalameen jecha hamma ilaalamuun feetan jechuudha. Nama 90 akkasii ilaaluu barbaadan kana tokko nama 20 akkasii ilaaluu barbaadan kana tokko gootoo akka itti egaa okee gootanii akka itti namatti daawwattoota keenya nama amman tana 90 yookiin nama 9 nama 10 torban takka osoo hin turin jechuudha. Akka namni dilli kun isin ilaaluu barbaadan akkasitti egaa okee gootanii asirratti post gootu fakkeenyaaf haa gadhiifnu amma post Video an gadhiise kun nama 9,000 bira naagahaa jechuudha. Yeroo gabaabaa keessa osoo hin turin torban takka osoo hin gahin nama dila kana bira naagahaa jechuudha. Ammas kan lammataa daawwattoota keenya isin agarsiisu. Profile ka jettu ni deebitanii eega deebitanii daawwattoota keenya akka TikTokii barnoonni TikTokii hedduudha. Karaa gabaabaan xiqqeessee waa xiqqoo isin agarsiisu. Ammas eega akkasitti dhala seentanii daawwattoota keenya inbox ka jettu ni jirti kan jallaa kana inbox ka jettu bilbila nama hin jiru idoo uttaane inbox ka jedhu jira akkasumatti new flow ka jettu kana okay itti gootu flow hedduu argachuudhaaf new flow ka jedhu ngatti eegoo okay gootanii majammaraa dura flow nama gochuu qabdu viidiyoo tokkoon sana eegaa dhiiftanii ofii keessaniillee nama flow gochuu qabdu hedduu argachuu barbaaddan as keessa namoota Itoophiyaa keessa jiran ilaa biyya alaatii wal qabatee Afrikaa nama hundaga TikTok jira warra TikTok gurguddaa qabu viidiyoo asirratti ni baasa asirratti jarneen sana flow godhatan ofii keessaniif akka viidiyoo keessan jaris flow isin godhuu barbaadan asirratti jira eega gootanii viidiyoo isin gadhiiftan kunillee TikTok gubbaa waan fi goonnaan jarillee flow isin godhachuu isin awwala godhatanii maamila ta'uu qabdu yeroo viidiyoo gadhiiftanii kaatan sana ofii keessanillee flow nama gochuu qabdu akkasitti daawwattoota keenyaa flow eega nama gootanii ofii keessanillee new flow ka jedhu new flow barbaadaa flow new yoo barbaadan ofii keessanii bakka new flow ka jedhu Oggus flow hedduu nama gootan namni illee flow isin gochuu danda'a isin daawwattoota keenya akkasitti viidiyoo TikTok irraa viidiyoo keessan ogguu maxxansitan namni hedduu argachuu dandeessu dambanyaa hedduu maamila hedduu argachuu akkasumaan dandeessu isin daawwattoota koo waa'ee TikTok irraa hedduudha barnoonni TikTok hedduudha daawwattoota keenya asirra wallee waa hedduu argachuu dandeenya har'aan tana viidiyoo isinitti dheersuu daawwattoota keenya viidiyoo TikTok yeroo biraa bal'inaan qabadhee isinii dhufa majammaraa TikTok banachuu isin gaafata warri TikTok hin bananne TikTok akkaataa itti bananu warri banachuu hin beekne immoo YouTube channel ko jala Google tan Abduu Jimmaa itti gubareessan viidiyoo TikTok ka jedhu ni jira viidiyoo TikTok akkaataa itti banatan ka jedhu jira Gmail isaa waliin warroonni TikTok banachuu hin beekne akkasitti TikTok banattanii eega kaatanii TikTok mataa keessanii kan nama ilaalu osoo hin taane TikTok mataa keessanii eega banattanii kaatanii viidiyoo kan mataa keessanii akkanatti argadhiifatanii flow hedduu argachuu dandeessu isin daawwattoota koo gabaabumatti akkasitti TikTok ubbaarraa flow hedduu argachuu dandeessu isin daawwattoota keenya barnoonni keenya har'aa baay'ee irraa fayyadamtoonni abdii guddaan qaba asumatti dhaabbataa daawwattoota keenya channel kiyya subscribe gochuu hin irraanfatinaa warroonni haarawaa taatan subscribe godhadhaatii ol ka jettu kaawwadhaa warroonni channel kana beektan immoo like tuquu hin irraanfatinaa nama hunda bira akka goofi like tuqaa kanaaf ilmaan Oromoo keenya hundi keessan bakka jirtanutti barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.